akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif siniin jecha egaayii jaartiin ajjii akka qoricha ulfaa nyaattee hospitaala seentee argitanii jirtu jechuudha. Akkasumas immoo hiriyaan ishii mana caaltuu dhattee qoricha keesse suni viidiyoo bira dhattee waraabdee turte jechuudha. Akkamittidhaanii bilbila dabarsite jennaan surree jiisii keessa keeyyadheen dabarse jetteen jechuudha. Viidiyoo waraabanii poostii godhanii jiru jechuudha. Akkasumas illee maal keessa jirtaa hindee gaafannaanumaan jedhu garuu eddan qoricha nyaadhee guyyaa 3 booda kan isaanii na fidanii jetteeni jirti jechuudha. haa ta'uyyuu malee karoorri ishii fi kaayyoo ishii hospitaala sana keessaa baatee baduudha jechuudha. Isaan dura garuu akkamiin namni jettee danagaa gaafattee booddee Sumayyaan mee dhufteetti gaafa ishiin jettuuni lafa ol kaatee jechuudha. Iddoo ciistuudha algarra ol kaatee Rabbi mee baay'ee nama jaalataa keessa koo beeka jette jechuudha. Egaa rabbootuma xuraa'ummaa hojjetanuu osuma hamina hojjetanuu maqaa Rabbis waamu jechuudha. haa ta'uyyuu malee lafa ishiin jirtu deemtee waan akkasii akkanaanaa goota jetteen itti himtee jirti jechuudha. Akkamiin maaliif waan akkasii goota jennaan ishii miidhu jennaan ishii hin miidhu garuu waanuma seedoodhaan ishii jibbisiisuni hojjechaa jira jette jechuudha. Inni kunis ishiidhaan akka hin arganne ijoollee isaas akka hin arganne kaleessas natu ijoollee isaa irraa gargar baasee ammas immoo akka inni bakka barbaadaa hafuu akka hin arganne fidhai kaayyoon koo bufa akkatti fakkaattu akkasumallee saree akkatti fakkaattu fini hojii kana hojjedha. Wanti sun immoo siirii biraa miti. Ani siirii dabaa hin hojjedhu. Siiruma yookiin nama jaalachiisu yookiin nama jibbisiisudha kan hin hojjechaa jiru. Kanaafiyyuu kana naaf raawwadhu. Ati akkanumaan iyyetta malee asiidhaayi naaf raawwachaa hin jirtu. Osoo ati naaf raawwattee ta'ee caaltuuni yeroo darbee mana keetti dhuftee akkasittidhaan situmtee si biraa hin deemtu turte jennaan ani yeroo sana caaltuu miskina natti fakkaatti baay'een ishiidha yaadaaf ture jennaan lakki namni hareeda haaddatee deema miskinummaa fakkaachuudhaaf malee miskinni bara kana keessa hin jiru jetteen jechuudha. Sanaa booda egaayii yeroo lammataaf immoo gammachuu addaa tokko itti himtee innis seedoon akka dhufee jiru itti himte jechuudha. Yeroo darbees egaa osuma dibadhuutii bira dhaqisiin jedhu seedoonii darbee galee kanaafiyyuu ammas gara isaa dhaquu qabda jetteen jechuudha. Ishiinis tolee rakkoo tokkollee hin qabu jette. Anis immoo du'een hoolee gara lafa maammuu kooti deemeen hooleen ture jette jechuudha. Maammuun ishii du'eera fakkaata. Achi keessaa dhugaa dubbachuudhaaf miliqxetti tanaan baay'ee ulfaata jechuudha. Akka ishiin jechaa jirtutti jechuudha. Yoo naa mijateera ta'e namni liqaa ati garuu waan tokko naa gochuu qabda jetteen. Inni kunis immoo maalidha yoo jette gadi baateetu askeerri yookiin immoo poolisoonni akka jiran kallattii kamiin akka jiran naaf ilaaltaa. Yeroo sana ani baheen miliqaa jetteen jechuudha. Yoo isaan jiru ta'eera ta'e waan akka daaraa wayitu jira. Isaadhaan fuuldura isaanitti naxxaa yeroo sana waan biraa isaan godha osoo hin taane akka iji isaanii isaan hin argine taasisa. Ani yeroo kana baheen bada jettee jirti jechuudha. Kan hin jedhu hani mana hidhaa jechuun jechuudha. Mana wantoonni garaagaraa itti fattashamanii itti ilaalaman miti mooyi. Qorichi ishiin dibataa baattee deemtu akkasumallee waan akka kunoo kudhaamatti kan hidhamee baattee ishiin deemtu kuni akkamittiin poolisa bira darbee mana hidhaa keessa seenee jira. Carqifaan akkamittiin dabarsu kun anaaf gaaffii guddaadha jechuudha. Akka barbaadetti qoricha garaagaraa wanti isaan hin fayyadamne wanti isaan hin goone hin jiru jechuudha. Egaa ishiin seenes immoo biraas immoo jechuudha. Egaa iddoo ishiin itti Sumayyaan argitee itti hojjettu ani hin beeku. Sumayyaanii gara biyyaa akka galte dubbattee jirti jechuudha. Mi'a garaagaraa bitachuuf huccuu ijoollee kootii bituudhaaf akkasumas immoo akkaawuntii jijjiirrachuudhaaf yookiin immoo sirreeffachuudhaaf jedheeni
gara biyya sanaa deemee jira. Amma garuu kunoo galee jira jettee innaa mana bittaa sana isa Finfinnee keessaa agarsiisaa turte hiriyoota koodhaa fi yeroo baay'ee nu bitinaan jechaa turanii isa kanaaf achi deeme kunoo jettee nu daawwachiisaa turte jechuudha. Seedoonii mana kiraa kinoo kan Sumayyaa ta'ee agarsiisa. Ishiin immoo akkas gootee jechuudha. Biyyuma sanayyuu kan jiraatanis miti osumayyuu ta'ee jechuudha. Osumayyuu Seedoo fi Sumayyaan iyyuu walitti haraaramanii moo biyyi suni biyya jireenyaa miti dhugaa biyya badiisaa biyya du'aati malee siniin jechuun jaaladha gaa'ii. Meerru egaa du'aayii godhaa nan badaa. Du'aayii keessaan na bira dhaabadha jechaa ture namni muluun achis hin baasin jechaa ture jechuudha. Koomentiidhaan akkasumas immoo warri laayikii gootan jechuudha. Warri laayikii gootan maal qaba yoo nu laayikii gootan? Nu miskiinotaaf yoo laayikii gootan warra xonqolinnaadhaan warra hojii haminaatiin warra nama balleessa warra nama barbadeessaniidhaaf amma laayikii gootan nu miskiinaaf kan manni madaamiitii baane jennee tattaafachaa jirruuf mul'ata boruu laalaa jirruuf maal qaba yoo nu jajjabeessitan? Maal qaba yoo nu maatii taatan? Innaa dammoo jechuudha waa'een yuutuubii sanaas intalitti ma bira jira jechuudha. Ishuma hiriyaa ishee jedhamtu sana bira jira. Egaa akkasumas immoo caaltuun illee mana sanallee deemtee turte yeroo lammataadhaa fi isa dura qorichatti goote malee xiqiidhaan mucaashis hin kennuuf mucaashis hin argattu abaddaan gogora natti tuftu jettee dhattee akka qabaatee waan ta'e caammaatti akka isheen balbalatti laqallaxxeen beektu. Ishiin kunis immoo dhaqeen hojjedheen xumureen dhufe waan hundumayyuu taasiseen jettee jaartaa achitti immoo himaa turte jechuudha. Garuu hordoftoonni caaltuudhaan milisaniiru. Amma ishiin immoo ishii bira dhatte yeroo ishii bira dhatte immoo jechuudha goddanyittii sana bira zanibamu maal jedhamti ishii bira gaafa dhatte immoo hiriyaa biraatu immoo manicha keessa jira jechuudha. Maaliidhaan jedhan hoolota nagadaa fakkaatu hoolota nagadaa baay'inni isaanii nama ajaa'ibamu. Ishii sana dhossiteet mana keessa jiru natti fakkaata yeroo balballi rukutamu shakkaniiti natti fakkaate dhossite jechuudha. Sa'aatii tokko muluun balbala reebee balbala sa'aatii tokko muluun reebee situ dhossee ta'e eessa jirteennaan ani hin beeku. Anis manciisu manatti nagattee baatetti ani hin beeku ennaan hin beetta hin dhossite balbala amma yeroo sa'aatii tokko muluu rukun balbala nu jala daftanii hin banne kanaafiyyuu huwaatu jira eessa jira fidi yennaan maalidha rakkoon kee ani koo keessummaa dheedheenanii calsee laayichaa jira malee dhamee ofirraa si dhowwuu hin dadhabne isa kanaafiyyuu jennaan jedhi waan jettu godhi waan gootu ani osoo shiidhaan hin argii yookiin immoo toddoo ati inimini hin bahu yennaan ani kanan dhufee fi hojjedhee maatii koo jijjiiruudhaaf kan hin birriin ittiin dhufeyyuu kaffaleen xumurre ani kanan dhufe bahaararraa kanaafiyyuu na dhiiseetteen jechuudha. Sinii maqaa biyya keessanii namnammaa shamarran akkaseedheet maqaa keessan dha'ee jechuudha. Shamarran biyya eessaa akka taatan qooqa keessanirraa waan beekamuufi nama qulqulluu ta'e macheen biyyi sana keessatti qulqulluun hin jiru jechuun miti nama qulqulluu ta'e yoo abaarsisaa jirtu jechuudha. Yeroo kanatti gaanii bilbilaan qabu jetteen bilbila akkamittiin hin qabne hollaadha baay'eetii bilbila koo waan beektuuf bilbila koo hin kaaftu jennaan ani hin beeku jetteen bilbila dhabde bilbila hin qabdu hin jedhamu jechuudha. Maaliif ree tokkumanii walii galanii hojjechaa jiru jechuudha. Anisa kanaafan jechuudha itti jaartii abdii sanaanis caaltuunis abdiinis waanuma sana osoo gadi dhiisanii lafuma sana osoo gadi dhiisanii kan hin jedhu jechuudha. Amma waan baay'eetu jira jechuudha. Isaan walitti bukaaniiru walitti makamaniiru jechuudha. Na waan hundi isaanii hin beekamu. Yoo ishiin tokko dhokatte ta'e ishii tokko akkana ba'a. Yoo ishiin tokko akkana baate ta'e ishii tokkotu dhokata jechuudha. Isaan jireenya nama barbadeessuudhaaf jechuudha. Kinoo ishiin jaartiin ajjiisuunis amta si baanaan yoon du'uu baaddeetti. Akkasumas illee Seedoo fi Sumayyaan yoonan addunyaa kanarraa du'e qofa kan yoonan bade yoonan akka malee ta'e kanaan caala walitti deebi'uu hin danda'an wal argachuu hin danda'an jettee damaddamtee himaa jirti jechuudha. Amma ni kan hin sodaadhee mana jirtu jedhamteetti miti yeroo caaltuun dhabdu riittiin mana jira miti yookiin manuma sana keessa iyyuu dhokachuu dandeessi yookiin siree sana jala iyyuu dhokachuu dandeessi. Garuu immoo dibattee akkuma jedhamu kireema jedhan sana dibattee akka gara Seedoon silaachi jira jechuudha. Sumayyaan akka jettu yoo ta'e milixxeetti yoo immoo milixne immoo ta'e baay'ee rakkisaadha jechuudha. Isa kanadha. Egaa garuu shiidhaanumaan godhu
garuu abbaa manaa ishee akka isheen hin deebineedha kan ishee godhu in jaalatti osuma yaan seedoon jennaan akka isheen hin jaalanne anatu godha sanaaf dhiiseetti jechuudha. maa heddumeesin kana dhugaan sin hin jedhe jechuun kan hojjetatee fidatu abbaa kan mana isaa bulfatu abbaa kan mana kiraa kafalatu abbaa kan waan hundumaa dhala isaa guddifatu abbaa garuu jireenya namaa inaafuudhaan mana namaa inaafuudhaan haala namaa inaafuudhaan hanga kanaatti namni namarratti yaadu jechuun in ulfaata ishii caaltummaa jechuudha ishii waan itti rakkisisan amma fa'i nagaddisiisuu jalqabde dhugaa yeroo tokko baay'ee taaran ture jalqaba irratti dan jaaladhaan ture natti tolti maaliif gara laafummaa ishii miskiinummaa ishii bakka yoowwannatiif baay'ee natti tola ture gidduu wayitti isaan qorichaa raatessanii akkas gochaa turanii bakka akkamittiin akkas taati waan namni jedhuun akkamitti dhaga'uu dadhabdiin jedhan ture amma immoo nagaddisiisuu jalqabde yoo ishiin isa kana sirreessite ta'e asiin immoo ishii dha'u yoo isa kana wal qabachiisuuf ta'e isa kanaadhaan ishii wanni ta'u jechuudha amma immoo mucaa koo argachuu baannaan iyyuu lubbuu koon baasachaa jirti jechuudha lubbuu koon balleessaa bakka faayidaa tokkollee hin qabu maatiin koos na jibbaniiru hiriyoonni koos obboloonni koos na jibbaniiru bakka nama gatiin hin qabne jedhee of yaadaa jira of balleessuu naa wayyaa akkasuma amman karaaru mannaa itti amma lubbuu ishee irratti murteeffattu dirasittiyyuu geessee jirti jechuudha kan kana hundumaa amma akka isheen murteeffattu godhe kinoo namadha jechuudha ilmoo ishee akkan argine ishiituu dhalame ishiidhamu kan ji'a sagal garaatti baate simmitim maaliif kana gootu jaartiin achi maaliif kana goote dhugaa ani rabbii ani hin beeku ani ijji rabbii dhuguma nama qulqulluun arguun jedhan achi keessaa isheen milixxee baateetti taanaan ani hin beeku ijji rabbii naman argu jechuudha dhugaan sin jedhe qulqulluun argu jechuudha dhuguma isheen namittiin sun achi keessaa milixxaan jechuudha hospitaala sana keessaa isheen kunis kanaaf baqachuu dandeessi akkasumallee viidiyoo irratti illee dubbatteetti caaltuun kassasee jira jettee viidiyoo isheen kireemii dibde sana irratti illee ajaja lammata ofirratti baafte jettee jechuudha kan immoo minama rakkisu yuutuubaroonni ifa baasu waan argan jechuudha akkas godheen akkana godheen waan murtoo siif kennu tokko waan murtoo argachuudhaaf jettu tokko hin dubbatiin duraan bira gahi gaafa bira geessee hin dubbadhu isheen amma kassaseera bakkuma jaartee ajjidhattee isa kanarratti immoo lammatadha jaartee ajjis nan kassasaa qebexesses nan ta'a jechaa turte jechuudha ta'amuu hin qabu kana dhattee waan hunduma gootee xumurtee erga isheen achi darbatamte akkas godheen ture yoo jettee wanta irraa beekamu hin jiru gaafaati miidiyaa irratti waan tokko gaafate hojjechuudhaaf jettu waan hojjettu sana himteetta waan ta'eef namni ofirraa si eeggata jechuudha bakka himmi dhiqasi jalaa si alaan bada jechuudha goomoodha isaan sobanii wallolu malee sobanii walla darbatu malee isaan waliin jiru jechuudha isaan waliin jiru jechuudha ani hin beeku dhugaan sin jedhe gaaffii guddaa natti ta'e seedoon mankaraaruu hin dhiisu finoo caaltuunis dhala isheetiif mankaraaruu hin dhiistu bakka alachuun isaanii jaarsa mucaan jaarsa harka jirteedhaan dubbatamee ture ammayyuu kinoo mucaan iddoo dubbiidhumaan dubbatamaa jira malee iddoo ishiin jirtu iyyuu hin beekamu seedoon fa'is maaliif itti kennu akka dhiisan hin beekamu dhugumaan immoo caaltuun mucaa ishii sanayyuu argatteeti taanaan dhugumaan jireenyuma akkamii iddoo sanatti mucaa sanayyuu jiraachisti akkasumas immoo kireemii maalee isuma inni balballi sun dibame akka ajjiidhaan dhattee achi keessaa ariifattee nan bada akka ajjiidhaan immoo ariifattee achi keessaa dhattee manadhaa keessaa baastuu jedhame hanga poolisoonni akkan argineef ija isaanii fuuldura hurriin faca'uuf hanga kanaatti hojjetachaa jirti namittiin hanga kanaatti adeemaa jirti namittiin ani yeroo tokko yeroo yaadu bakka dhaluma sana yoo ta'u dhiistee iyyuu galtee fa'iin jedha jechuudha garuu ati dhalte immoo akkamittiidhaan maal gooteeti akkasumas immoo fayyiteen fayyine bakka fayyiteen fayyine jechuudha maaliif ishiin iddoo ishee kasanaa dhattee yoo ofitti qaraasiste iyyuu isaan asii waan biraa irratti hojjechaa jiru naamee waaqayyo dhugaa dubbachuudhaaf ishee haa gargaaru hundumti keessan dhugaan siniin jedhe nama kanaadhaaf yaada keessan keessatti yaada siniin jechuun jaalladha dubartii taatee mankaraarte yookiin abbaa manaatu gargaaraa yookiin abbaatu gargaaraa yookiin obboleessa gargaaraa yookiin dhalatu nama gargaaraa as keessatti umtuuyyuu bira jiru
qubaashi duwwaa gidirfamtii itti faradamu eenyuma isaan hin beekan biyya ormaa keessa kan jiranitti qulqulloota ta'anii aminaan kan marfamanii jiranitti faraduun nama dhibaa shiiriidhaan warra adeeman kana siin jechuun jaaladha. Magartuun illee dudduuba teessee kaameraan duuba hojii akkashiin hojjettu dhugaa dubbachuuf keessi kan nutti jechuudha. Sobdi malee irraan fagaanne sababiin maqaa UTV sinitti mul'atu UTV jechuudha. Akka intalli ishiin sun maqaa irratti jijjiirattee irratti hojjechaa jirtu tooftaa isaanii hin beektan sin jechuudha. Waan baay'ee murteeffatanii ba'an, waan baay'ee karoorfatanii ba'an, waan baay'ee qindeeffatanii ba'an. Xoofoo isaanii garuu uumichi inni ta'e uuma waaqaaf lafaa harkaa galabbata sin jechuun jaaladha. Eebbifamaa qiddoo YouTube kana immoo subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa sin jechuun jaaladha. Gaasa kanadha gooftaan sana eebbisu shaaluu.